Atam jirtu uummata Oromoo, ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo. Yaada lamaan sadan tokko dabarsuun barbaadeerra. Yaadiin dabarsuu barbaade dhugaa dubbachuudhaaf hin dhaga'ama. Mee weevii godha harka keessanii waan tokko na agarsiisa. Hin dhaga'ama jennaani gaarii. Yoo hin dhaga'ama ta'e gaariidha jechuun ittan fufaa jechuukooti. Hin dhaga'ama weettan. Hin dhaga'ama quba keessanii natti agarsiisa. Waa jedhaatii natti agarsiisa. Yoo hin dhaga'ama ta'e haasaa koon itti fufaa jechuudha. Kirubeelii hin dhaga'ama. Harka kaasii natti agarsiisa kirubeelii hin dhaga'ama taanaan. Hin dhaga'ama jechuudha. Okay. Feefeen hin dhaga'ama jechuudha. Okay, very good. Waan warri kan biraan itti dhufanii haasaa kana itti fuudhuman nurra jira. Isa booddee egaa haasofnee fidneetii sheerii gochuun hin danda'ama. Waan baay'ee nama yaaddessutu jira. Har'a yeroo teenye ilaallu waan moonee nutti fakkaataa, waan baay'een dhumate nutti fakkaataa, waan wal'aansoon kun walakkaaf ga'e nutti fakkaataa. Garuu ani karaa koo waan sabi keenya ittiin confused ta'aa jiran. Hurriitu maramaa jira. Hurrii baay'eetu nurra jira. Namumtuu wal duukaa luucaan jiru. Namni yeroo haasa'u afaaniif jedhu malee wal'aansoo kana interpretation garaagaraa kennaaf. Egeree keenya yookiin road maappii nu irra deemuun nurra jiru. Oromoon kan inni irra deemuun irra jiru road maappii qabannee deemuun irra jiru. Namoonni baay'een inni kaan achi harkisaa, inni kaan as harkisaa, inni kaan gamatti harkisa. Warra harkisan kana keessa nama baay'ee argina. Namoota interestii qaban baay'ee argina. Kaani group interestii qabu. Gruppii isaanii promootii godhu. Kaan immoo positionii barbaadu, taayitaa barbaadu, ofii isaanii promootii godhu. Kaan immoo dhugaanuu harka babbaddeetti what is next inni jedhamu. Road maappiin kuni eliitii Oromootiin akka gaariitti wanta lafan kaa'amnee fi confusionitu jira. Confusionii kana kiliirii gochuutu barbaachisa. What's next wanti jedhamu. Saba keenyaaf what is next? Inni taanu maal gochuutu nurra jira? Kunoo adda nageenye kana booddee attamitti deemuun nurra jira inni jedhamu baay'isee itti yaadamutu irra jira. Maaliif amma yeroon argu dargaggoon kuni xiqqoo ishee afaan faajjii keessa jira. Mee filoosofii filootii gochaa jiru tokkoon isinii kaasa. Oromoo keessatti har'aa filoosofii tokkotu filootii gochaa jira. Maal jedhu inumayyuu nuyitu Itoophiyaadhaa jedhu tokko. Inni tokko immoo dhufe Itoophiyaa mini duwwaa miti nuyi kushisiin jedha. Waa'een Oromoodhaa gajjallaatti qabamee jira jechuudha. Nuyi Itoophiyaadhaa, inni kaanii nuyi kushii, inni kaanii nuyi biyya sana bulchaa jirraa, inni kaanii artificially inflated kan ta'e. Babalii wayii tokko keessa lixeetu namni hurrii kana keessa daakaa jira amma. Kaniin jechuu barbaadu iddoo keenyatti gaddeebi'u nurra jira. Eenyu akka taane maaliif dhiigi kun akka dhangalee Oromummaa jechuun maal jechuudha? Maaliifitu wal'aansoon kun jalqabame inni jedhu beekamuu qaba. Afrikaa guutuu bushina very guddame. jedhu. Kuni wal'aansooma keenya mataasaa, goolii keenya mataasaa, road maappii mataasaa kana mystify gochuudha. Hurriitti makuudha. Confusii gochuudha. Waa'ee kanaan haasa'u barbaade. Namni tokko mana isaa utuu hin ijaarin, utuu lafa buluu hin qabaatin, utuu lafa ijoolleen isaa raftu hin qabaatin, utuu lafatti
bokkaa dhiyeessuu hin qabaatin handaqii godoo mataa isaa irratti osoo hin qabaatin waa'ee magaalaa ijaaruu, waa'ee biyya ijaaruu, waa'ee kontinentii tokko ijaaruu haasa'uu hin danda'u. Maaliif kun dhufa beektu? Kuni uummata sana konfiyuuzii gochuudhaaf, uummata sana sammuu isaa naannessuudhaaf. Maal jedha durii hattuun namicha tokko natti markaatoo keessa deemu. Ilaa mukkii sitti jige, manni sitti jigee jedhu. Yeroo namichi dhuguma mana jigee jedhu konfiyuuzii ta'e harka ol kaasu kiisii keessa lixu. Waan akkasiitu uummata Oromoo keessatti baay'ataa jira. Jirana mee yaadaa taa'aati. Mee Oromiyaa irraanfataa jirtu amma. Waa'ee Kuushii fi waa'ee Itoophiyaatti kan haasa'amaa jiru. Waa'ee Kuush, nuyi Kuushii hamma Misiritti binne, hamma Gondor kan keenya, Goojam kan keenya, mana hin qabdu bar. Godoon qabdu mataa keerra waan kaattu hin qabdu beektaa kana garuu. Handaqii mataarra Amaarri maal jetti? Tilabsoo illaatti kanaan na bawaa maaraateetti. Waan ofii qabdu, waan hudduu ishee irratti waan uffattee deemtu qabdu mataa irratti haguuggachuutu itti bareedee. Waa'ee Kuush har'a mini kan ka'u. Waa'een Itoophiyaa har'a mini kan ka'u. Dura Oromiyaa isa jedhamee dhiigi ijoollee keenya irratti dhangalee namni meeqa, namni miiliyoonaan lakkaa'amu irratti buqqa'aa jiru. Kumaatamaan kan lakkaa'amu dhiigi irratti kan dhangala'aa jiru. Kana ijeeruudhaaf inni ba'e kuni yeroo taa'ee waa'ee Kuushiif waa'ee Itoophiyaa ijaaruu haasa'u attamisiin qaanfachiisa. Keessumatti Oromoon garba bitamee gooftaa isaa ofirraa galagashuudhaaf wal'aansoo godhuudha. Gooftaa kooti wajjin hin jiraadha. Biyya gooftaa kooti iyyuu natu bitaa ture achi dhaqeen bitaa jedha. Mana hin qabu bar. Oromiyaan hin jiru. Hin dhugoomne. Artifishaaliidha inni jiru. Dhugaa miti. Security systemii hin diriirfanne. Mootummaa akka gaariitti hin qabanne, miilli isaa lafa hin qabanne. Afaan kee federaalii sanatti acceptable miti. Daangaan kee beekamaa miti. Magaalaa kee sirraa fudhatanii federaal jedhanii warra akka Finfinnee, warra akka Direedawaa, warra akka Harargee, warra akka federaal jedhanii uranii holqa sitti uumaniiru. Kanallee hin duuchanne. Oromiyaa isa jedhu hin qabdu bari'ate. Oromiyaa asachi hin qabdu, afaan hin qabda malee lafarratti Oromiyaa inni jedhamu hin jiru. Kanarratti wal amanuu qabna. Har'a warri biyya bushan mataan isaanii haa jalqaban malee Oromiyaa ishee jedhamtu sana osoo hin dhugoomsinitu ka'anii Afrikaa bitaa jirraa. Horn of Afrikaan kan keenya. Kunoo hamma Afrikaa dhiisiiti isayyuu ce'uu barbaadu abjuudhaan. Kun maaliif ta'e? Maaliif ta'aa jira beektu kana? Kunni Oromoo kana abjuu guddaa, abjuu alanfatamuu hin dandeenye. Abjuu isa qilleensa habbuuqani. Yeroo nan alanfadhettu qilleensa duwwaadha keessa hin jiru. Afaan kee walitti deebiftu homti tokko afaan kee keessa sillinne. Afaan si bansiisa garuu afaan waan si kaa'ee hin qabu. Duwwaadha. Kanaga abjuu kanatu attam gochuu danda'ama. Mee waa'ee abjuu kanaa ilaalu. Akka kootti, this is my own opinion. Abjuun kuni inni Nuubiyaadhaa, nu Itoophiyaadhaa, Itoophiyaa ijaarrannaa maaloo jedhan kuni eessaa madda beektu? Tokko namoota taayitaadhaaf fiigan biraa ba'a. Lammata ilaala. Lammata lafinni dhufu mee hubadha. Lafi kun dhufu qoradhaa ilaala. Namoota walakkaan isaanii abbaan isaanii yookiin haati isaanii habashaa taate. Yookiin namoota dantaadhuma Oromoo iyyuu hin qabne. Maybe waanuma wal'aansoo kanatti seenaniif iyyuu hin beekne. Namoota ittiin dhiigin, ittiin madaa'in, mana isaanii keessaa namni ittiin du'in, namni itti jireenya isaan dhabin. Warra akkasii kanatu taa'ee kana sajjeestii godha. Maaliif attachmentii qabu habashaadhaa wajjin. Mootummaa habashaatii wajjin gurshaa argataniiru. Abbootiin isaanii yoona kana paarlaamaa keessa turan
yookiin qoroo turan yookiin warra abbaa lafaa turan wama tokkotu jira. Utuu dhattanii qoffortanii ilaaltanii jira kana karaa booddee isaanii wayii jira. Yookiin ijoollee katamaa wajjin guddatanii geelli fireendii qabu maaloo qabu attachmentiitu jira. Kanaafitu waa'ee isa guddaa abjuu isa guddaa isa hurrii qabannaa sana Oromiyaa mana ofii utuu hin ijaarratin gaaddisa ofii utuu lafan dhaabbatin namni gama sana akka inni ilaalu gochaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa kun. Mana kee osoo hin ijaarin gabaa ijaaruun. Mee warra Habashaa wajjinii reeleeshinii qabdanii tokkoon adaraa waan tokkoon isin gaafadha. Asirratti yeroo baay'ee haasa'uun barbaada. Dhalannee yeroo guddanne namoonni Habashoota wajjin interaaktii godhaa guddanne. Namoonni Habashaa fuudhanii nu wajjin dhiiga isaanii dhangalaasantu jira. Nu wajjin warra hidhamanii, warra reebamanii, warra Habashaan fuudhedhanii Habashaadhaaf utuu noo'ini qomoo isaaniitiif warra hamma dhumaatti dhaabateetu jira. Warra Habashaanii Habashaa ta'anii nu wajjin du'antu jira. Warra Habashaadhuma ta'e immoo fakkeenya isinii kennu maqaa asirratti dha'uun barbaadu. Nama Habashaa ta'e Oromoon hin miidhame jedhee waggaa 12 nu wajjin hidhame jira. Osoo namni akkasii jiru warri Habashaa wajjin firummaa qabdanii ani waliikaa wal jibbaa jechuu miti. Nan jaalladhaa rakkinan qabu gwaaddanyoota baay'een qabaa rakkinan qabu. Garuu mee taa'aatii yaadaa. Mee mana keessa taa'aatii yaadaa. Ati yoo geelli fireendii tokko qabaatte yookiin haadha manaa tokko qabaatte Oromoon miliyoonni 50 hosteejii ta'utu sirra jiraasiif. Oromoo miliyoona 50 fi intrastii kee fedhii keessa jaalalettee fiqirii jettu sanaa mee madaalii ilaali for heaven's sake. Ati waa'ee ijoollee keetii fi waa'ee future ijoollee keetii waa'ee haadha manaa keetii Oromoodhaan jijjiiraa jirta bara. Dhiiga Oromootiin jijjiiraa jirta. Mee haa jennu persentii 10 iyyuu haa ta'ani warri wal make kun. Persentii 10 jedheetu harki 90 hosteejii ta'a 10. Harki 90 intrastii 10 jedheetu intrastii isaa guddaa kenna. Warri yoo dhuguma reeleeshinii qabaatte jara kanatti teessee amansiisuu dandeessa. Itti himuu dandeessa. Ilaa ani sin jaalladha garuu qomoo kootu dhumaa jira yoo jette yoo qomoo kee hin jaallattu ta'e qomoon kee haa dhumu yoo sin jettu ta'e siinuu sin jaallattu bara. Siinuu dantaa siif hin qabdu. Kanaafi akkasitti madaaluu ilaalaa. Waa'ee abjuu kana fuutanii babalii keessa nu gashitanii roodmaappii saba keenya irraa hin balleessinaa. Please. Kanarraa of qusadhaan isiniin jedha. Kanan isin kadhadha. Adaraa keessan. Roodmaappii kana dura mana Oromoo haa ijaaru. Mana Oromiyaan haa ijjeeramu. Oromiyaan haa beekamu. Oromiyaan istiraakchariin isaa beekamu. Afaanni kun haa beekamu. Finfinneen sun harka Oromoo haa galu. Lafi federaalii jedhan kana hunduma isaa Oromiyaan haa dhuunfatu. Daangaa Oromiyaa keessa kan jiru hundumtuu harka Oromiyaa jala dhufuutu irra jira. Kanaa gadi ofumaa hodhee as keessaniitu namni mana hin qabne akkamittiinitu magaalaa ijaaruu yaada. Namni lafa buluu hin qabne magaalaa akkamittiin ijaaruu yaada. Mee kana yaadaa dura. Namni osoo mana isaan ijaarratiin magaalaan ijaaru tokko kan. Lammata immoo feesbuukii kana kan hin jaalladhee fi dhugaa dubbachuudhaaf waggaa dheeraadha eegan biyyaa bahe. Kan feesbuukiin na gargaaree afaan Oromoo akkan katabu akkan baay'isee dubbisu akkan katabu baay'ee na gargaareera. Yeroo feesbuukiin yeroo qubeen afaan Oromoo barsiifamaa ture hamma tokko hidhaa keessan ture isa immoo bahee biyya alaan dhufee kanaafi yoo dhuman duraanuu beekee hamma kana piraaktiisiin gooneen ture. Yeroon feesbuukii irratti qubee akkasittiin argu gammachuu guddaan natti dhagaamee nan katabaa maalan jedhaa nan hojjedha. Garuu mee har'a dhaqaatii hundi keessan amma warri na dhaggeeffattan kun for heaven's sake dhaqaatii mee feesbuukii keessan banaa ilaalaa. CP gochaa jira Amaarinyaan akka jiruttitu populeetii gochaa jira feesbuukii keenya. Amaarinyaan katabuun civilizationii nutti fakkaataa jira. Amaarinyaan almost Oromoo feesbuukii Oromoo fudhataa jira.
eenyutu kana godha laata? Mee ilaalaa eenyutu kana gochaa jira? Ilaa mee ilaalaa ilmaan Oromoo. Ijoolleen Oromoo waggaa 20 fi afaan Amaaraa hin baranne. Ijoolleen har'a koleejii jiran, ijoolleen saayintistii, ijoolleen digirii qabanii afaan Amaaraa hin baranne. Jara kana maarjinalaayizii gochaa jirra barra. Warri Amaarinyaa beennu infoormeeshinii Amaarinyaadhaan achirra yeroo keenyu ijoollee warra afaan Oromoo hin beenne kanatu completely cut ofii gochaa jirra. Kana yaadduu ofii. Attamitti Feesbuukii keessatti afaan Amaaraatiin barreessita. For heaven's sake. Ani jibba afaan Amaaraatti duwwaa miti. Of course hin jaalladhu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf attamittiin Feesbuukii keessatti harkuma kee sooftiweerii sana attamitti daawunloodii goote. Maa jechuudha Feesbuukii Oromoo irratti Amaarra akkasittiin yeroo sirbu afaan Oromoo utuma huqqatu amma yeroon Feesbuukii koo afaan Amaaraa duwwaadha kan katabamu. Maaltu isinitti dhaga'ama maaloo? Kana ilaaltaniittu ofii, kan hubattaniittu, kanatti dammaqxaniittu. Ijoollee keenya warra nu jaalaan kaatu, ijoollee keenya warra nu jalaan kaa'aa jirtu, warra qubee baratte kan maala goonu gaa? Maala ta'an ijoolleen kun? Infoormeeshinii koo dinaayii gochaa jirtu bara. Infoormeeshinii dhowwachaa jirtu ijoollee kana. Maal jechuudha akka jechuun? Maal isinitti fakkaata kana jechuun? Kuni ammaaf ammatti dhaabachuu qabaa jedheen yaada. Kan biraani waa'ee tasgabbaa'uuti. Mee ilaalaa. Hundumtu kan inni tasgabbii kana kan jeeqaa jiru isa qawwee fudhatee kilaashin koofii fudhatee uummata keenya turgufaa jiru bara. Isa uummata keenya turgufee guyyaa saafaa karaa irratti akka bosonu ari'ee ajjeesaa jiru isaam kan tasgabbii dhowwe. Uummata Oromootiin dhaxxanii tasgabbaa maaliif jettu warra sanaa dhaxxanii dura dhaabattanii uummata keenya rukutinaa jechuu caalamoo? Uummati Oromoo yeroo du'aa jiru yeroo dhumaa jiru gadi yaatanii tasgabbaa jettanii yeroo inerjiidhaan haasoftan maaltu isinitti dhaga'ama? Abbaa fedhe Lammaa ta'u Abiyyi ta'u Jawaara ta'u abbaa fedhe haa ta'u. Waa'een tasgabbaa'umaa dura dhaxxee dhiiga isa dhangala'aa veenii citee dhiigaa jiru kanatu cufta. Isa cufuu danda'uu qabda dura. Eega isa cuftee booddeetu nama tokko setelii goota. Namni dhiigaa jiru tokko onnee isaatu rukutaa, miilla isaatu wacabbara. Dura dhiiga isa dhiigaa jiru sana veenii sana eega cuftee booddee namicha kan rilaaksii godhuudha. Oromiyaan dhiigaa jira. Ilmaan Oromoo dhiigaa jiru. Dhumaa jiru, du'aa jiru, Harargeetti dhumaa jira. Baalee keessatti dhumaa jira har'a. Boorana keessatti dhumaa jira, Wallagga keessatti dhumaa jira. Oromiyaa walakkaatti Shawaa keessatti du'aa jira. Finfinnee keessatti ijoolleen ajjeefamaa jiru. Maal yaaddu kana? Attamittiin itti tasgabbaa'aa jettu isa sidhaa jiru, isa ajjeesaa jiru attamittiin ofirraa deebifna jettee haasoftamu har'a. Inni itti tasgabbaa'aa jettee maraattu maayin? Maal jechuudha akka jechuun? Kana yaaddaniittu ijoollee itti maa jira warra tasgabbaa'aatiin jedhu dhaqaatii warra xiyyitii nutti rasaasa nutti gannaqu nurraa ari'aa. Dhaqaatii warra nu ajjeesaa jiru nurraa dhaabaa. Dhaqaa warra nu qalaa jiru nurraa dhaabaa. Nuun tasgabbaa'aa nuyi baqataa jirra. Namni xiyyitii baqatu tokko no dhaabadhu ittiin jetta fuuldura gortee. Inni xiyyitii baqataa jira bara. Rasaasatu itti nam'aa jira bara. Harargee nama miliyoonii 1.5 buqqa'ee baqatee dhufee kadhataa ta'e bara uummanni Oromoo. Isa kanaan dhattee yeroo tasgabbaa'aa jettu atumtu sumattu maaltu sitti dhaga'ama? Akka dhala namaatti, akka dhala Oromoo tokkootti, akka nama wal'aansoo keessa siifa wal'aansoo qaban jedhu tokkootti dabballeen tokko gadi ba'ee tasgabbaa'aa yeroo namaan jedhu maa jechuudha? Hin fiigini dhaabadhu qoma keetti kenni du'i jechuudha. Wordii afaan keenya keessaa baafnu kana beekuu danda'utu nurra jira. Uummati Oromoon nama pirootektii godhuun qabu. Baqataa jira, du'aa jira. Uummata du'aa jiru, uummata baqataa jiru, uummata sodaatee ofii isaatti kadhattuu ta'e lafa isaarraa ari'amee kadhattuu ta'e kanatu tasgabbaa'ee ittiin jetta dhattee. Uummata dhiigaa jiru isa veenii isaa osoo hin dhaabin yeroo akkasittiin jettu maaltu isinitti dhaga'ama ilmaan Oromoo? Mee ani dhugaadha. Miiraa keessa galee dubbachuu kootii fi ani dhiifaman isin kadhadha. Haa ta'u malee dubbiin kun baay'ee impoortaantiidha. Kan biraani waa'ee
Baay'ee mana dhiba ijoollee Oromoo. Ila waa'ee federaalizimii tokko inni beekuu sinni beeknee sinni maalooni yaaduma oola. Federalizimiin nu barbaachisa yaa advantage qabaanuuf no advantage hin qabu. Inni moo disadvantage dha federalizimiin nuuf. Garuu ammatti waan goonu hin qabnu. Ila federalizimiin power centeriitu jira. Power centeriin powerii kuni eenyu harka ture beektu yeroo Itoophiyaa tokkoomeessa jedhan sana keessatti Amaara harka ture. Tigireen harkaa fudhatee federalizimiidhaan bullaa jedhe. Garuu center of governmentiin poweriin sun economic power political poweriin kuni Tigraay harka ture. Karaa kana luutii gochaa turan saamaa turan. Yaa federalizimiidha maaliif saamamte maaliif resoursiin hunduma keenyaaf qixxee allocated ta'utu irra ture. Baajetiin hunduma keenyaaf ba'utu irra ture. Garuu hin jiru. 90% gross national product in biyya sanaa Oromiyaa irraa dhufa. Allocationiin kun likkiidha resoursiin kun seeraan hirame. Wealth distributioniin kun seeraan hiramaa jira Oromiyaadhaaf. No! Hin jiru. Egaa power centerii sanatu determine godha isatu murteessa center of the power eessa jira center piecein kuni eenyu harka jira isa jedhudha kan murteessu eenyu harka jira wayyaanee harka ture har'awo Oromoon harkatti wallaansoo qabaa jechaa jira ani hin beeku garuu ani maaliif baay'eetti keessa lixeen ilaalle ani hamma kana jechuun danda'u garuu federalizimiin ila mee 8% dhaan fudhannu. Let us say 75% ni teebelitti dhufee namni kun hirmaatu resoursiin kan dhufu Oromiyaa keessaati. Mee 25% fidane jennu beerasabiin kun hundumti ishee walitti qabamtee sabaaf sablammiin kun Tigrees ta'ee Amaaras ta'ee hundi isaanii 25 fidanii dhufanii jennu. 75 finneetu isa hirraaf isaaniif qixxee hirannaa jechuudha. Kana beektu kana ta'uusaa federalizimiin yeroodhaaf biyya tasgabbeessee Oromoo ijaaruudhaaf Oromoon akka ijaaramuuf Oromoon akka wal baruuf Oromoon akka infrastructure diriirsuuf mana barnootaa diriirsuu fi hamma fedhe paarlaamaa keessatti faayitii godhanii bajetii guddifachuudhaaf hin gargaara. Garuu final destination keenya kana no because 100% resource keenyatti dhimma ba'uudha. Confusing godina amma fakkeenyaa fi hiree mataa keenyaa murteeffanna yeroo jennu maal jechuudha hiree mataa murteeffanna jechuun resource keenya dhuunfanna jechuudha. Resource keenya dhuunfanna jechuun isiniif agalu. Kana jechuun Tigreedhaan acceptable mini Amaaraan acceptable mini eenyuun acceptable mini maaliif resource kan jiru Oromoo keessa Oromiyaa keessa hin barbaadan morma isaanii murtu malee kana fudhatan. Amaarris hin fudhatu Tigreenis hin fudhatu. Kanaaf yeroodhaaf Oromoon akka jabaatee dhufutti jiraa wajjin dhanne of muraa harka keenya dhiisaadhuma ho'aa jechuu dandeenya yeroodhaaf. Federalizim yeroo nu barbaada. Ammatu ana na gaafatani. Maal barbaadadhani? Ani confederationiin barbaada. Confederationiin complete independence Oromiyaan kophaasaa biyya mataasaa ijaarrachuutu irra jira. Hamma du'utti kanatti namanan. Oromiyaan kophaatti ba'ee biyya isaa ijaarratee warra ammuma ka'ee biyyi sun hin cicciraadhaniif immoo confederationiidhaan jiraachuu dandeenya. Hundumtuu repaablikii biyya isaa eega ijaarratee booddee reprezentaatiivii walitti erganiitu federationiitu hin ta'in confederationii loose connection jedhama. Hundumtuu resource mataa isaatiitti dhimma ba'a. Waan gugurdaadhaan wal agarta. Waan akka communicationii waan akka transportation waan akka ibsa waan akka kanaanitu nama bakka bu'oota fidattee walitti agarteetu walitti ergatteetu bajetii walqixxee ramaddee fi nama hojjetu central government tokko dhaabbatta. In that case egaa Oromiyaan kophaa ishee ijaarrattee resource mataa ishee irratti determine gooti hiree mataa ofii murteeffachuu jechuun kana jechuudha. Kan nu baasu kana duwwaadha.
complete independence duwwaan ilmaan habashaa kana wajjin jiraanna jennee is a waste of time. Borganama I guarantee take my word borganama federalizimii jettanii yeroo achi keessa seentanii Oromooni line sharing fudhadhaa biyya koorraa resoursiin kun dhufaa gaafanni jedhee ka'e diina baay'eetitti duula jeeqamsa guddaa ka'a. There is no way Tigreenis Amaarri siin fudhattu kana. Maali Amaarri kan isaan amma har'a maraataa jiranii resoursi sana harkaa bu'aa jira. Harkaa mucucaataa jira. Kanaaf maraataa jiru Amaarri. Isa harkatti gashannaadha. Kanaafitu adviserota isaanii baay'ee sophisticated warra ta'an biyya keessa galaa jiru. Hin beektan maqaa isaanii dha'uun barbaadu. Garuu baay'ee sophisticated warra ta'an. Warra international conspiracy keessatti qooda fudhataa ture. Warra ijaajjiitti morma kee karaa duubaa si muran. Isaantu amma biyyatti nam'ee jira. Isaantu advisii gochaa jira kana. Oromoodhaa fi hin ta'amoo hin ta'u. Ani akkanatti fakkaatutti Oromoon hiree mataa isaatii murteeffachuu irra biyya isaa ofiin isaatiin ijaarrachuu irra nama kan biraa wajjin jiraachuu irra jira. Of course jiraachuu irra. Garuu kan inni ittiin jiraachuu irra confederationidhaan jiraata. Akkuma Kanadaa, akkuma biyya garaagaraa confederationidhaan warra jiraatanii waan tokko rakkinni hin jiru. Biyya isaanii ijaarratu, bajetii hamma tokko walitti fidatu, UN keessatti representationii mataa isaanii qabaatu, flaagii mataa isaanii qabaatu. Akkasittiin idea kana babal'ifnee Oromiyaan independence mataa isaatii declare gochuu qaba. Yaa weirdiidha isinitti fakkaata. Isin naasisa. Garuu osoo hin jaallatin utuma achi min dhiignu, as min dhiignu, achi min dhiignu, achuma dhanna. Achuma dhanna kana duwwaadha solutioniin kan biraan jiraachuu hin danda'u. Maaliif jarri akka namaatti nu ilaalanii akka hiriyaatti nu ilaalanii federationiidhaan akka equal sharing isa jedhu akka dhala namaatti nu ilaalanii teebelii tokko irra nu wajjin taa'uun barbaadan. Tuffii isaan qabanii, quufi isaan qabanii gab gadi jechuu ta'eera. Silaa har'a amma kana kan federationiidhaaf nu kadhatu ture, Amaarat ture, Tigreet ture. Miillatti nu kufanii maaloo federationii barbaanna. Federal governmentii dhaabbanna jedhanii maaliifi resoursiin nu bira jira. Garuu kanan jedhani Amaarri ammallee taanaan Oromoon akka garba mataa isheetii akka ashkarii mana keessaatti akka cingaradii isheetiitti nu ilaalti. Kanaafitu hin duute malee waa'ee federationii hin barbaannu hin duunaa jetti. Kanaafi uummanni Oromoo humna isaa akka itti agarsiisa. Inumayyuu federation hin barbaaddu hallayyaa galigaanu independensii keenya barbaadna. Kottu yoo dhiira taate jechuu danda'u sadarkaa sana ga'uu qaba Oromoon. Yeroo kana jilbeenfattee si kadhatti. Har'a nan arga ijoollee xixinnoon warri baay'ee siyaasiyaadhaan baay'ee bishaatiin maal jedhu nuyi nama jaallannaa waama nama jaallannaa kana osoo dhiiftanii maal qaba. Oromoon nama jibba namni jedhe hin jiru. Dura fiiddanii isin jaallannaa maaloodha nuyi nama jaallannaa nama hammannaa nama dhungannaa eenyuun dhungataa oolta meeqa dhungatta guyyaatti. Just bakka dhiisaa waan akkasii kan serious political business serious business itti gattaa'uu danda'uu qabdu. Serious business nyaara keessan guuraa. Go to business, serious business itti deebi'uu qaba Oromoon. Article 39 sana hin fudhanna eega jenne article 39 sana onnee jabaadhaan cimina guddaadhaan adda gogaadhaan itti deemne waan nu ta'u resource keenya irratti murteeffachuu danda'uu qabna. Kanaan isiniin jedhaa ijoollee Oromoo miiraadhaan hinaasee maaliif yeroo ni ilaalu baay'ee na gaddisiisee adiraa meetti yaada. Jabaadhaa namoonni barbaadanii yaada kennachuu dandeessu. Namni barbaadu yoo namni barbaadu jiraate yaada kennachuu danda'a ani rakkina hin qabu. Karaa koo jechuu kooti. Kanaafi ammaa fi har'a kanuman dhiyeessuu barbaade. Warri kanarratti yaada qabdanii yookiin immoo lakki kun nuun taane namni jettanis ani discussionidhaaf openidha. Ani discussionidhaaf openidha. Maaliifi faktiin baadhee deema. Evidensiin baadhee deema. Kanaafi ani ittiin qaanan waan naasa'u kanatti. I can defend it. Defendi gochuu nan danda'a positionii koo. Abbaa fedhee biratti defendi gochuu nan danda'a. Maaliifi muuxannoon qabutu habashaa kana nan amansiisu. Muuxannoon qabu jireenyaan dabarse kanatu habashaa kana nan amansiisu. Kanaaf ani
Oromiyaan kophaa ijjeerrachuutu irra jira kan hin jedhu kanaaf. Biyya mataa isheetii dhaabbachuu irra there is no way jira kana wajjin jiraachuu hin dandeenye. Tigireen har'a soobdee isa seen filan utuu dhiiga nama meeqa dhangalaafteetti kan isheen hin qalliti. Qaldii qaldaa jirti Tigireen. Kanaaf kanaan jedhaa saphaloo roobaa kottu. Saphaloo kottu haasa'e. Kenne. Okay, no jees. Saphaloo. Si kenneera saphaloo. Okay. Okay. Tole egaa ilmaan Oromoo ani egaa yaadi koo kana dhugaa dubbachuudhaa fi hamma danda'ametti wal gorfachuun nurra jira. Gara fuulduraatti jabaannee deemuun nurra jira. Waan jennu kanas ilaaluun nurra jira. Anamma for the first time inni positionii ko himee maaliifi confusionii tu baay'ate. Confusionii yeroo baay'atu positionii kana clearii gochaa deemuun nurra jira. Hundumti keenya maalitti adeemna isa jedhu dhaqee utuma sigigaatuutu karaadhuma keessaa ba'uu barbaade. Kanaaf anini keessumatti waa'ee kuush Itoophiyaa si jedhan kana kan hin haasa'eefi is very important. Abbaan discussionii barbaade karaa keessaa yoo waliin haa wajjin discussii gochuu danda'a. I'm open for discussion. Dhimma qabu karaa koo. Isa Amaarinyaa Facebook irratti katabdan kanas baay'een stressii godhee dhugaadhumatti please afaan Oromoo kana kutaa jirra keessa. Waa'ee federaalizimii kanas hamma tokko tuttuqeera gara fuulduraatti ittan fufa. Waa'ee tasgabbaa isa jedhu kana hunduma isaa. Naa warra ammoo warra Habashaatii wajjin firummaa qabdan kun immoo aboo itti nu barsiisa. Haadha manaa keessanittis girlfriendii keessanittis himaatii rakkina Oromoo amansiisa. Kanaaf isaanis nu wajjin dhaabatanii. Kanaaf yoo isaan immoo dhaabatan ta'e uummanni Oromoo persentii 85 kanaaf hoosteejii qabamuun irra hin jiru. Adaraa kanuma har'aaf kanuma galatooma Waaqayyo isin haa eebbisu jabaadhaan jedha. Gurbaan kun ammas na gaafataa jira. Intiin isaatu hin hojjetu. Abdii Alii jedha. Namoonni barbaadan tokko tokko tuqa. Yoo tokko tuqxanii isin gashuu nan danda'a jechuudha. Kanuma gaa. Fayyaa ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Please Abdii Alii invite na godhettaa. Abdii Alii kun eessa laata ijoollee? Abdii Alii waanii ergadhu kaayii requestii erge Abdii. Sabboonaa Jimmaadha kun laata ijoollee. Inni sabboonaa Jimmaadha tokko. Requestiin ergitan taanaan I have no way adii isin gochuudhaaf hin danda'u. Teknooloojiin kun anaaf haaraadha. Yeroo mana adda irratti gaaffii arguutan inni adii godha. Kanaa gadi na rakkisa yaalmaan Oromoo. Warri kan biraan hin danda'u waan akkasii kana. Sabboonaa Jimmaa hin dadhabdeetis hin didde waan hin kee. Xaahirii daddafoo ati immoo dandeessaare. Adoonoo neetwoorkii rakkina jira natti fakkaata. Neetwoorkiin koo baay'ee gaariidha. Hin dabarsaa hin dhageessu. Ittiin galuu akka dadhabdan hin beeku. Utuu haasoftan sabjektii gaariidha. Sabjektii kanarratti utuu haasoftanii gaarii ture. Yoo dandeessanii jechuukooti. Eenyu kanaafi wanta kana keessa deddeebi'een haasaa gara fuulduraatti keessumatti waa'ee kuushii waa'ee Itoophiyaas jedhanii confusionii uuman kana please nurraa dhaabaa. Adaraa keessan adaraa nurraa dhaabaa ani isin jedha. Baay'ee uummata keenya baay'ee confusii gochaa jira. Abdiin jirre ofumaa uummata bokoksa malee humti is empty. Namni tokko utuu mana ijaarratee waa'ee kuush attamitti haasa'a. Utuu Oromiyaan beekin waa'ee kuush attamitti haasofta. Maayee confusoniidha bara. Attamittiin haasofta kana. Utuu mana keenya ijaarratiin waa'ee kuush attamitti haasofta. Waa'ee Itoophiyaa attamitti haasofta. Mana hin qabdu. Mana hin qabdu bara. Beektaa? Mana hin qabdu mii.
Okay. Okay. Xaahir Daddafoo. Okay. Maa ijoollee Xaahir Daddafoo kana. Jara nagaanuma yaalee ani maaliif akka hin dadhabdan hin beeku. Homaa gochuu hin danda'u jirana. Okay, tokko dhufe. Baabbilee. Baabbilee. Hello, ni dhaga'ama? Yaa ni dhaga'ama? Sagalee kee ol fuudhi jedhi gaa. Ni gaa galatoomi na galchu. Dursee galatoomi. Yaanni hiyyaa federal dura jecha fottoo teette sun irratti namana dhibbaan dhibba waan hin jaaladhu galatoomi na keessaa dubbattee hin jaa. Talammata federaalizimiin biyyaa keessa jiru biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessa federaalizimii akkamii kan afaniiti moo kan naannoo ofiin of bulchuuti amma federaalizimii gizeennu jechuudha. Addunyaa kanarra federaalizimii beekamu akkasii jechuudha. Amma biyya Ameerikaa Yuunaayitid Isteetii fudhanne federaalizimii afaniiti jira. Akka keessatti jechuudha keessatti. Amma biitti tun federaalizimiin bulu jirti. Moo akka kaanii bar waa hedduu namarraa wal dhabsiisuutu jira. Federaalizimiin amma nuti barbaannu jechuun yeroodhaaf hanga humnaa gadhoonnu jechuun federaalizimii wanti laatee bareedaadha. Federaalizimii sirrumatti ofiin of bulchuu jechuudha. Amma kanarratti ati federaalizimii kamitti amantamee federaalizimii nooti moo federaalizimii afaaniiti? An dhaggeeffadhu sitti ni maati. No. Federaalizimii jechuun naannoo jechuun territory Oromiyaa fudhanna. Afaan waan jedhamu hin jiru. Oromiyaani akka Oromiyaatti dhiyaata. Oromiyaani akka Oromiyaatti federated government bodytti dhiyaata malee akka afaanii maaloodhaan ni jedhamu hin jiru. Sobanii beekaadha confuse gochuuf jedhu bara. Afaanii hin jedhu. No, afaanii miti. Afaaniinis aadaadhaanis territoryidhaanis Oromiyaani ba'aa kibbaa walitti hidhataadha. Wanti kanaan jiru. Inni akkuma isuma Tigreen daangaa isheen keessa yoo fudhanne akka sanatti dhiyaachuu irra jira. Inni isaan keessa deddeemanii uranii kana federaaliitti kontroolii godhan waan akkasii hin jiru. Amma United States keessa seenanii isteetii keessa seenanii kana federaal kontroolii godha kan jedhamu hin jiru. Highwayidha kontroolii godha federaaliin. Taaksii funaana federaaliin. Waan akka elektirikii waan gugurdaa ekonomii gugurdaa kan sochoosu keessatti involved ta'a maleessa federal governmentiin kana keessa lixu. Biyya sana keessaa garuu katamaan kun kan federaaliitiidha. Dhaqee baaleedhaan kan kootiidha. Achi iddoo akkasii kan kootiidha. Confused isaanii akkan sila sitti mee power centerii sana harka isaanii keessatti gashanii politikaa fi ekonomii harkatti qabachuuf jedhanii Tigiroonni kana godhan. Warri Amaaraas immoo amma yoo dhufte federeeshinii kana keessa yoo seente akka Tigree irree waan hin qabnee fi center piece sana harkaan qabattee paaworii ekonomii, paaworii politikaa maaloo isa jedhu sana harkaan qabattee Oromiyaa duguuguu hin dandeessu, humna hin qabdu. Kanaafitu isa Itoophiyaa tokkummaa sana barbaaddi. Maaliifi birookiraasiin ishee jira, security ishee jira, waan baay'eetu jira, lafa jira, structure sana daftee kokkee qabattee biyya kana saamuudha barbaaddi. Abshaalummaadha kan isheen hojjetaa jirtu. Kanaafitu ani kan itti amanu independence itti amana. Yoo amantaa koo na gaafatte mini. Galatoome sun irratti kanaafuu waan biyya Oromiyaanii akka inni kophaa isaatti biyya dhaabbatu barbaadan. Ani kana irratti abbaa fedhe wajjin dirii keessan seenu. Garuu waan tokko sitti hima. Akka nama politikaa tokkootti garuu kompromaayisiin godha. Saba kootiif jedhee jeeqamsi guddaan amma prepareeshinii kana hin qabnu. Humna waraanaa guddaa hin qabnu. Security cimaa hin qabnu. Biyya kana akka gaariitti hin dhuunfanne. Manpower baay'ee hin qabnu. Kanaafitoni isheen kuni steppinuu ta'uu dandeessi gara independensiitti. Ani Itoophiyaa isa unity jedha sanatti amanaa hin jiru. Innumti federaaliin kuniyyuu steppinuu ta'uu dandeessiidha. Sigaleera wanti siin jedhu. Irra jenneetu gara independensiitti tarkaanfannaa isa jedhudha. Sigalee? Waan barbaadde afiddu. Federaal sistemii barbaadde afiddu. Garuu reesoorsii keenya irratti dhimma ilaa
waan tokko sii galuutti Amma irra jira. jechuun biyya sun keessa jechuun biyya Itoophiyaa jaamtu tana keessa federaalizimii afaanii qofaa jira yoo jenne ni dandeenya jaama akkasuma fakkaata. Hin dandeessa afaan hammarraatti kan nuyi agarre afaanuma duwwaadha. Hin jiru soobanni kan biraan. Federaalizimiin dhugaan turre maaliif Tigreenii poolitikaas harkatti qabattee, sekiriitii harkatti qabattee, ekonomii harkatti qabattee ilaa mee abbaa kee ilaali. Buna dhaabdu moo caatii makartu sin biyya keessanii? Buna moo caatiidha kan warri keessanii qotan? Okay, Harargee caatii qotamini ekspoortii kan godhu Tigree. Sigala laayisensii kan naa galee egaa ila Oromooni kaash kirooppii duwwaa dhiyeessu gabaatti baasuu duwwaadha. Saantimaan fudhateetu doolaaraan gurgura. Sigale eenyutu ekonomii sana of harkaa qaba? Wayyaaneetu of harkaa qaba jechuudha. Amma Oromoon egaa sana qabachuu yaalaa jira. Dhuguma nayyamuu fi Amaarriif wayyaaneen nayyamuu fi abbaan kee caatii sana fuudhee ilma isaatti kennee ati ekspoorterii ta'i jedhee ilmi isaatiif faqaadi bahee dhufee Finfinnee taa'ee ekspoortii permiitii baafatee ekspoortii gochuu danda'a. Akkas taanaani waanii sun harkatti galee jechuudha Oromoo harkatti. Hinduu malee kanan fudhatan. Gaafa sana lolli dhufa. Amma buna qonna nuyi. Kan ekspoortii godhu Habashaa. Miti? Wallaga keessa buna qihirii funaanneetu magaalaa yoo nama ayiraat gullisootti fidee gurguru. Gullisoon fuudhee gimbiitti kenna. Gimbiidhaa kaasee kan Finfinneedhaan ga'u Tigireedhaa kan biyya Awurooppaatiin ga'u Tigireedha. Ila mee cheenii isaa ilaaligaa. Kana dhuguma kuttee hidda kana kuttee Oromoon ofitti deebisaa. Humna guddaa lola guddaa barbaada kun qalbii sitti fakkaate. Si galee? Kana ilaaluu qabdu yeroo federaalizii maareejinii jaalala walammachuu wal dhungachuu jedhanii iyyan kana dubbiin salphaatti fakkaata. Salphaatti fakkaata. Hin galuuf ijoolleedhaaf. Ijoolleen waa'ee federaalizimii kana galaaf hin federaalizimii sun mataan isaa hin ta'u kanaaf indipendensii duwwaan nu baasa kan hin jedhu kanaaf. Si galeeraa? Ila waan tokko federaalizimiin akka biyya Itoophiyaa tanaatti akka waan sabaatiin ilaalama. Carraanaa kan akka waan sabaatiin ilaalama. Amma fakkeenyaaf dirree dhawaa. Fakkeenyaaf saba Hararii fa'aa yoo fudhanne Hararii amma magaalaan keessatti wanni ture Hararii. Sabni Hararii nama kuma takkaa waan goon fakkaatu. Jechuun ni beektaa lafa Oromiyaa saamumaa fakkeenyaaf dirree dhawaa Finfinnee. Hanga aboodaa illeen amma fakkeenyaaf waan akka galiinsi federaala jala gala. Wanni federaala jaamu kana jechuun waan akka baa fakkeessanii lafti federaala jaamtu hin jirtu jalqabumaa jechuudha. Kanaafuu ani akkuma ati jettu kanatti dhibbatti nan deeggara. Fottoqu jechuudha. Inni 39 kabajamuun waan hedduu bareeda. Silaa Oromiyaan jechuudha. Amma jechuun yeroodhaaf waan humna qabdu Oromiyaan fuulduraaf lafee fi dhiigaan ni ijaarranna sunis. Abshir. Ta'ee federaalizimii kana akkamii hanga jirruma kana itti fayyadamuun hin barbaachisu jettamu akkamsi fakkaata. Seemee qansitti balmaku. Kan hin siin jedhe. Federalizimiin kuni steppiinuu ta'uu danda'a. Spring boardinuu ta'uu danda'a. Testing groundinuu ta'uu danda'a. Amma dhugumatti Tigiroonni interestii isaanii dabarsanii kennu. Amaaronni interestii isaanii kennu. Maaliif beektaa? International trading isaan harka ture. World Bankiidhaa wajjin kan diilii gochaa ture isaan harka ture. Politikaan biyya kanaa loobii Ameerikaa kana kan bitatee wajjin hojjechaa ture. Biritishiidhaa wajjin kan hojjetaa turanii. Baay'ee sophisticated jirri kun. Oromoon reefuu dammaqaa jira. Eliitii sadarkaa kanatti hojjechuu danda'u Oromoon hin qabu. Ammatti homa tokko gochuu hin danda'u. Jarri kuni kana gadhiisuudhaan barbaadan. Karaa connectionii qaban kana warra imperialistii warra westiitii wajjin relationii qaban kanaanitu Oromoo kana hacuucu. Gabaa yoodhatti akka namni sirraan binne ofii isaaniitii ekspoorterii ta'anii kontiraata waggaa 200 farramaniiru. Waan baay'eedha agartee sadarkaa xaxaadha dubbiin kun asirratti hubachuu hin dandeenyu. Si galee? Yes. Dhugaa keeti amma carraanaa kanni reefu qubee afaan Amaaraa irratti dubbattee turte. Qubee afaan Amaaraa kana amma fakkeenyaaf yoo Oromiyaa ilaalle hangi tokko maqummaanuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf maqaan kiyya maqaa afaan Arabaati. Atillee maqaan kan kee Daani'eel jechuun afaan Amaaraa naaf fakkaata. Kan Yahudiiti kan Yahudii. Wanni kun akkam hedduu waan Oromoo miidhagee isa tokko kun. Dhugaadha.
Akkamimee waan kana akkamitti hambisuun danda'amaa? Ilaamee Illee garuu hundaan miidhamnee jirra. Caalaa, ilaamee boonaa, sabboonaa maqaa babbareedaa jira. gaarii achiin dhandhu sabjektii kana keessaan baanu mee nama kan biraan gashaati fixattee taati yaada kee. Bakka yaa nama biraa galchi galatoomii galanni fottoo haa ta'u keeyyata 39 haa ta'u. Insha Allah waa tokko rakkinni hin jiru. Xaahiroo gashuu jennaan egaan didee ilaa waa'ee addaan kuni mirga keenya gaaffii keenya si'a tokko yaalleerra jechuudha. Maa inni yoo walii wajjin jiraachuun dadhabame addaan baana kan jedhu yeruma jalqabneyyuu seera keenya keessa jira. Maanni yoo walii wajjin jiraachuu danda'a namni gargar yaa'ee ofii isaatii jiraata jechuudha. Kuni waan beekamaadha. Yoo wajjin jiraachuu hin dandeenye amma gaa wajjin jiraachuu hin dandeenye moo hin dandeenye seenya Tigireen kufteetti amma chaansii kan biraa laataafii jirra federeeshiniidhaan chaansii kan biraadhaan laataafii jirra. Tigireen kufteetti Amaarri sana barbaadaan jirtu hunduuti malee hin barbaadan. Kanaafitu waa'ee isaa fottoquu kuni Oromooni osoo hin jaallatinitu kophaatti ijaarrata. Maaliif Tigiree mokkoremni amma salanaa kana yoo federeeshiniidhaan yaale yoo ta'uu baate immediately chaansii ni qabu kophaasa biyya isaa ijaarrachuudha osoo hin jaallatin. Kun of processiin isaa osoo hin jaallatin dhufa bara. Ati jaallattee ati kadhattee ati maaloo wal jaallannaa fiqiriidhaa maarreedhaa jinniidhaa jettee miti. Osoo hin jaallatinitu naachuraaliidha dhufa. Deemee dhuma dhufa utuu hin jaallatin. Atis galuu dadhabde boo. Eewu tokko addina Abdii Alii kan jedhanii na gaafata. Requestii ergee Abdii requestii ergaan jirtu ati. Abdii ergaan jirtu beektaati requestii nama erguu hin gashan. Namni erge jira namni erge naa katabaa. Abdii Alii ijoollee tokko ergeera. Okay. Niddaarorroo kan jedhamu immoo ergate gaamma. Ilaa ishee kompiitarii fakkaattu fuula keessan dura jirtu yoo ergitani isheedhaan inni isin gashuu danda'an. Wati maqaa kee dubbadhu. Hai, maqaan koo Kadirin jedhama. Okay, attam Kadir. Fayyaadha Daani'el, akkam jirtu isin? Nooruu jennee irra gaa. Horaa haga jiloo dhaqqabu. Hayyee jedhi gaa. Yaadni keessan bareedaadha. Yaada gaariidha. Durumarraa kaasee ilmaan Oromoos ta'ee Oromiyaan akkumaan keewwata 39 qabattetti maaliif jennaan nuti yeroo kamillee diinni keenya guddaan eenyu akka ta'e beekuun nurra jiraata. Ilmaan Oromoo akkuma Oromootitti iyyuu Tigireen yeroo kamillee qabeenya keenya hatte malee nama keenya ajjeesti malee eenyummaa keenya hanni. Eenyummaa keenya namni nu dhoorge namni eenyummaa keenya nu dhoorge diinni keenya guddaan warra nafxanyootaati. Dhugaadha. Kanaafi warri namni Oromoo ta'ee kan sooshaal miidiyaa fayyadamus ta'ee dhalataan Oromoo kamillee miliyoona 50 wanni beekuu qabu diinni keenya eenyu diinni keenya guddaan jedhee beekuu qaba. Namni tokko amma fakkeenyaaf dhaloonni yeroo ammaa dhalanne nuti fakkeenyaaf warri jaarraa asaanaa kana keessa dhalate wannuma Tigireen gootu kana qofa ka beekutu irra baay'ata. Haa ta'u malee warroonni akka keessanii fakkeenyaaf warroonni seenaa bal'aa beekuu gadi bahee akkanan uummata keenya barsiisuun waan guddaadha. Sababni isaatis diinni keenya guddaan eenyu akka ta'e gaafsan bara jechuudha dhalli keenya kan lafaan dhufullee. Dhugaadha. Nuti yeroo ammaa ka ittiin miidhamne saayikooloojii ka akka hin guddanne nu godhe ilmaan nafxanyootaati. Dhugaadha. Haga ilmaan hatseewotaa kunniin jiran ilmaan Oromootiif yeroo kamillee inqifaatii mi'oonutu innazii naachuu wanni inqifaatii nutti ta'u jechuudha. Akka afaan keenyaan hin baranne akka aadaaf duudhaan keenya hin beekamne akka maqaan keenya jijjiiramu namni ilma namaa kamtu maqaa ittiin dhalatti sirraa jijjiiruuf yaalii godha. Ilma namaa kamtu amantaa kee jijjiiruuf yaalii godha.
yoo warra hatseewwanii taate malee yoo warra milirik taate malee ammallee dhugaadha. taanaan ummata የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ወሊን ጅራቹን is very hard. Ilaa asirratti isin dhaaba. Ilaa wanti si galuun irra jiru ilma ko. Waan duukaa buuteettaa sanaa se'e. Waan an jechaa ture duukaa buuteettaa. Hamma tokko dhageeffadhe. Hamma tokko mini kan isin jechaa jirutu isaani amaarri yoo federeeshinii dhuma sana ta'eyyuu yoo iddoo Tigree fudhatanii humna poolitikaaf humna ikoonomii of harkatti hin galfatan ta'e federeeshinii sana iyyuu hin barbaadan isaan. Kana dhibbatti keessaa baasanii nutti hiriyoonni keenya. Maal jedhu? Federeeshinii keessatti federeeshinii nuuf hin ta'u maaliif iddoo keenya duriitti deebi'uu hin dandeenyu. Iddoo isaanii durii maal tuubboo sana qabatanii turan isattiin dhiiga Oromoo xuuxaa turan sana. Isatti yoo deebi'an malee jiraachuu hin danda'ani. Isaanii egaa amma ilaali wanti hubachuun sirra jiru hidhataa jiru hamma funyaanitti hidhataa jiru. Oromoon waa takka hin qabu. Oromoon waa takka hin qabu. Isaan hidhataa jiru qophaa'aa jiru yoo danda'amu baate lolatti seennaa jechaa jiru amaarra. Kana beekati. Kun dhugaadha. Dhibbatti adiitti baasanii Oromoon garuu maaloo si hammannaa, maaloo si dhungannaa, maaloo harka bal'ifnaa, maaloo wal jaallannaa, nuyi Itoophiyaadha, nuyi Itoophiyaadha, nuyi Itoophiyaa. Namatti dhageessu hundumtuu nuyi Itoophiyaadha deeyya. Itoophiyaan suni nuuni balaa nutti fiddee, nu caccabsitee, nu ajjeestee, nu garboonfattee, Oromoon gadi ba'ee nu Itoophiyaadha dheeroo boo'u har'a dammaqiinsi Oromoo sadarkaan irra jiru si agarsiisa. An har'aa miti. Kanaaf ilma koo. Itoophiyaadha jedhee of himu. Sababni isaatis maali? Itoophiyaan har'a ittiin nu waamantuni Itoophiyaa aalii keenya guutuu fixee Itoophiyaa Oromoo harka murtee harma murtee dhala masheensitee jireenya ilmaan Oromoo golgoleessite keessaa ishee takka maqaa Itoophiyaa kanaan. Nagarrama yeroo tokko isaanuu nama hin qabani namni isaan qabanii xuxullaadhaan buna dhuguu fi isaatirra walgeetu sana yeroo mara waa'ee Oromoo malee waa'ee biraan haasofne isaan bara waan kenna malee waa'ee biraa yeroo kamiyyuu wanna qophiin isaan qaban hin jiru. Yeroo kamirratti yoo argite miidiyaa irratti gara biraatiin namichi hayyuu jaraa jedhanii dhiyeessan namoonni hedduun biyya keessa yoo argite miidiyaa irratti yeroo dhiyeessan namichaan kaleessa gabbayee eenyu maqaan isaa gabbayee sirna mil'eetti deebisuu qabna jedhu sun nama barataadhaa hayyuu jarri qaban jedhanii lakkaan keessaa jechuudha. Yaa maaliif kana jedhe beektaa? Yaa. Wanti inni kana jedheefi garaa keenya arge. Yeroo nuyi kushennee boonyu, yeroo nuyi Itoophiyaadha jennee boonyu, yeroo nuyi fuula gurraachatti agarsiifne ejjennoo qulqullaa'aa yeroo itti agarsiifnu kanan barbaadan taanaan nuyi kunne egaa bilisummaa keenya fudhannaa hallayyaatti gubbeen gadu taalaa osoo jennee irra ta'e ilmaan nabashaa akka jetteen dubbattu. Gara laafina keenya kanatu kadhannaa keenya kanatu dadhabduudha jarri kunii eessayyuun geessuu jedhaniitu funyaanitti qubanuu dha'u. Kan kana nu gochaa jiru immoo akkuma sila ibsaa ture warroota tokkoffaa taayitaa barbaadanii warroota firooma jiraa wajjin qabanii warroota kanaan dura jirarraa dantaa garaagaraa argataa turanii warroota qaanii hin qabne kan ittiin dhiigin kan ittiin maatiinsaa ittiin dafqin ittiin du'in warra akkasii kana guute eliitii akkasiitu achi as yaa'e. Siigalee warri barannee Oromoo keessaa achi as yaate kuni eliitoota akkasii kana warra akkasii kuni dantaa Oromoon qaban har'ata ministeera taate haadha isaa dhaqee gurguree ministeera ta'a. They don't care. Warra dantaa Oromoo dhimma qaban warra akkasiitu baay'ate Oromoo keessa. Kaleessas ka diina hundaa jalan nu hidhe ka Tigree jalatti illee nu hidhe ka Amaara jalatti illee nu hidhe warroota dantaa isaanii guddifachuuf akka gobanaa daaceefaa yoo fudhanne warrootuma dantaa isaanii guddifachuuf jiraachuuf jedhee diina jalan nu hidhe malee Oromoo miti Oromoo guutuu miti. Duraan ammoo Oromoon akka ammaa kanatti dammaqee wal dhagahee Oromummaan maali jedhee akka amma dhalli lafaa dhufu kun dammaqeetti dammaqee hin jiru. Yeroo fakkeenyaaf yeruma asaanaa kana yoo isiniif kaase 1997 kana keessa yeroo ilmi Oromoo jechuudha gajaraan ari'ee waraana abaa'oo ani fikkiyaa keessa ture
yeroo sanitti yoo nuti naannoo wayiiti argamne gajaraan nu ari'u ilmi Oromoo qofti kan naannoo san waraanni mootummaan jirre kan naannoo san sabni biraan jirre naannoo Oromiyaa keessatti ilma Oromoo gajaraa fudhatee si jala fiiga jechuun shiftaan asiin seene jedhe. Ati ammoo qaama keessan irratti hin dhukaastu qawwee harkaa qabdaa. Wallaala. Jalaa baqachuutu huura keessa jalaa baqachuutu si baasa jechuudha yeroo sanitti. Ka qabsaa'uu fi manaa baate ati isaaf waan ta'eef isarratti achi deebitee isaa gajaraa qabatee si ari'u sanirratti waan tokko godhuu hin dandeettu. Haga inni qaama mootummaa waamatutti haga federaala ergisiifatanitti ati iddoo san gadhiisuudha carraan ati qabdu. Maaliif ree nama keeti namni si bobba'aaru kun ati isaaf qabsooftu ammoo isarratti hin qabsooftu waan ta'eef. Dhugaadha ilma koo galatoomi warra kan biraadhaan carraa kennaa nan cufa nan dadhabe boo. Galatoomi shi yaada keetiif baay'een si galateeffadha jabaadha. Ila bilisummaan immoo ilma dhufti. Warra wal'aaloodha warri federeetoo yuunitii Itoophiyaa jettee warri hin taatu warra wal'aaloodha. Warra gara fuulduraatti maal akka dhufuu danda'u warra hin beeknedha. Warra gara fuulduraatti maaltu nutti dhufa maaltu ta'a warra hin beeknetu akka saasa. Bilisummaan sun immoo jaallannes jibbines ilma dhufu. Naannoon Oromiyaa fakkeenyaa fi naannoo of danda'ee qabeenyi guutuun Itoophiyaan ittiin har'aafamtu kun ilaa haga humna namaatti jechuudha. Humna namaa yoo fudhanne gama atileetiksiitiin ta'ee gama huma kamiitiin iyyuu humna namaatiin illee naannoo Oromiyaatti kan Itoophiyaa tana utubee ittiin deemu jechuudha. Wannummaan Oromiyaan Itoophiyaa irraa barbaaddu tokko hin jiru. Marfeen qalaan takka hin jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu nuti kan nu baasu akka Oromiyaatti malee akka Itoophiyaatti yaaduun nu hin baasu gonkumaa. Very good. Jabaadhu waaqoo siyaa wajjin haa ta'u jedhi ilma ko jabaadhu ishii warra kan nama tokko gasheetan cufa gaa. Okay, galatoomaa. Eenyu amma immoo kan dhufee Neekiyaa Usmaan biyya keenya mee kottu mee boo biyyi keenya maal jedhaa laata? Ayyee eenyu boo maqaan kee? Dureessaa jedhama. Ayyee maal jetta? Akka Oromoo tokkotti ilaalcha qabu wanillee dubbadhee kaaname. Tole. Ani Oromoon Itoophiyaa irraa futtoquu dhiisi. Saba Itoophiyaa irraa futtoqa jedhu hodhee qabu qaba. Ammaan booda. Itoophiyaa irraa futtoquun hin jiru. Oromooni kun opinion keeti. Yes, of course. Isinillee opinion ma keessa haasawattanii mira? Yeah. So maal jechuun bara kana kaloo ofii kallee jiraanna jechuun kun yaada akka dhiifama naa godhaatti yaada caba kun. Itoophiyaatti gabbadhannee akka durii naannoo keenyatti abbaani yoo ilmi guddatu oolchaa qotee kenna. Lafa qodaaf. Dhugaadha. Lafti sun hin jiru adda. Dhugaadhanneerra. Itoophiyaa gubbaa haga jalaa itti gabbadhanna malee irraa futtuudhaan salphina ammaan booda. Kun ta'uun qabu. Okay, gaaffiin sii qaba. Go ahead. Bara amma seenaa inni jettu kun bara kam? Again? Bara maaliiti inni bara amma seenaa kanatti inni jettu bara kami? Ammaan tan adda. Har'a maaltu jira? Maal jechuun gaaffiin naan gal. Jabana seenaa kanatti keessumaa immoo yeroo jabana seenaa kana yeroo jettu seenaan jenne barri. Jabana ammaa kanatti inni jette maal jechuudha? Annaa galaan jiru wantooti na gaafatattu garuu akka ilaalcha kiyyaatitti Itoophiyaa irraa wanti fottoquuf deemnuuf hin jiru. Itoophiyaatti gabbadhanna. Itoophiyaa irraa fottoqnaa jedhee warri haasa'u ammaan booda sun yaada caba. Ijoollee especially biyya alaa jiraata biyya sanitti biyyi sun fottoquu qaba jedhama akkasii haasa'uun Oromoo diqqeessu. Dhaggeeffadhu sitti hima. Kan nuyi haasofnu haala politikaa ilaalaa. Haala deemsaa ilaalaa akkamittiin biyyi kun walii wajjin jiraachuu danda'a. Gara fuulduraatti akkamitti jiraachuu danda'a. Risoorsii keenyatti akkamitti dhimma ba'uu dandeenya. Maaltu nuuf hala jechuudhaan ilaalaadhatu haasofta. Miiraadhaan miti kan haasa'amu. Saayinsiidha dubbiinsaa. Saayinsiidha. Saayinsiidhumatu mataasaatu achi dhaqa. Konkolaatiin dhaqamutuun jaallatu. Mee saayinsii keessan ka achisin fide san na himime. Saayinsii keessanii saayinsii Oromoon fottoqeeti fottoqeesaa toltii Oromoon kophaa jiraachuu irra jira kan jedhamu. Biyya 12 ijaarraa. Dhaggeeffadhu kana gaafatte mini? Gaafadhe. Saayinsii isaatu
biyya lafaa keessatti mootummoonni ijaaramanii yeroo abbaa irree jalaa ba'anii abbaan irree sirna ni diriirse sanaa jalaa yeroo baatu ofii keeti abbaa irree sana rukuttee kophaa kee miilaan dhaabachuu yoo dandeessi malee abbaa irree sanaa wajjin walitti dabalama jennaani meeshaa qabaa dhaggeeffadhu sin barsiisaan jira humna qabaa meeshaa qabaa ekonomii qabaa ammas taanaan sirra aana kanaafitu yeroo baay'ee biyyi qobaatti of ijjeeranii dura of ijjeeranii termii isaaniitiinitu negoosheetii godhu si galee negoosheeshinii waan jedhamu beektaa kan ittiin negoosheetii gootu biyya kee eega ijjeerrattee booddeedha negoosheetii gootu si galee amma gartee foxoquu dhiisuu maal foxoqaa biyya kee bilisoomsitaa foxoquun kuni jecha ittiin ilmaan Oromoo sodaachisanidha. Namni tokko akaafaadhaan fuudhee darbatee hin gatu Oromiyaan achuma jiraata. Si galeera ani Itoophiyaadhaaf imimmaan buusuuf hin qabu. Gaa yaada keetiif galatoomi ilma koo jabaadhu gaa yaada keetti. Ishi tole jedha. Maana Qoshaasha. Waan hin taane haasofti ijoolleen. Tokko dabalaan jira. Harka fuune. Mirreessa akkam? Akkam jirtu? Fayyaadhaa? Nagaa galata Rabbii. Attam? Jirra kunoo. Jedhime maal jettati immoo? Ani egaa falmiidha mitiire yaada tokko qabachuun waan hin oolle. Yaada kee miti. Ani akkan jedhutti dhuguma seenaan baay'ee darbeera miidhamneerra darban jalatti uummanni Oromoo keessumaa qola qalbiidhaan diinagdeedhaan waan hundaan miidhameera. Har'a wanti sun haala kanaan itti fufa yoo jenne I don't think namni keenya hedduun isaa aweerdii ta'eera barateera dammaqeera. So wanti hojjetame hedduun isaa immoo wanta barreeffama yookaan saayikolojiidhaan kan nu miidhanidha. Hedduun isaa wanta qabatamaan nu miidhan caalaa saayikolojiidhaan nu miidhaniiru. Dhugaadha. Isa kana yoo irra aanne biyya sana ko ijaarreerra bara. Biyya sana Oromoon ijaareera. Oromoon dhagaa guuree ijaareera. Garuu kan koodha jedhee itti cichuu irratti rakkinatu jira malee amma fakkeenyaaf yoo fudhatte Gondoriin kan ijaare Oromoodha. Gimbii Faasiliidas kan ijaare ko Oromoodha. Oromoo Wallooti. Naagale. Isa miti kan irratti faarfamaa jiru Teediroos isa mana gube isa nama faana gube isa diigeetu irratti faarfamaa jira lafa sana irratti. Dhugaadha. So biyya akkattiin ijaarre amma fakkeenyaaf yoo Oromiyaan egaa jechi fottoquu jedhurree Oromiyaaf hin maru maaliif Oromiyaan eessattuu fottoqtu handhuura biyyaati walakkaadha kan isheen jirtu yoo Oromiyaan walaboomte yoo jedhame akkam ta'u kutaaleen Oromiyaa amma Walloon akkam ta'a fakkeenyaaf naannoo biraa keessa jira raayyaan akkam ta'a. Meedha ilaa dhaggeeffadhu waan tokko sitti himaa. Jalqaba yeroon jalqabe waa'ee isa kush Itoophiyaa Gondor maalitti mo'aa turre jedhan kana mystificationii kana kiliirii goonaa jenne jalqabne haasaa keenya. Haasa namni tokko jenne Oromiyaan osoo hin jiraatini mana kee osoo hin ijaarratini magaalaan ijaartu. Namni tokko mana yeroo qabaatu mana sana oonii gochuusaa yeroo beeku yeroo mana isaa keessatti nagaan bahee galuu danda'u yeroo ijoollee isaa tiffachuu danda'u sa'a horsiisee guddifachuu danda'u jireenya gaarii jiraachuu danda'u maallaqa horateetu darbee mana kan biraa ijaara darbee magaalaa ijaara jechuudha communitiin. Har'a Oromoon mana mataa isaatii iyyuu hin qabu. Oromiyaa waan jedhamu hin qabu kan isaa miti kan diinaati harka diinaa harka keessa jira. Qaba. Qoy dhaggeeffadhu sitan hima. Qaba kaniti jechuun yeroo risoorsii kee ofii keetii oonii gochuu dandeessu duwwaadha. Lafarra jiraachuu isaa miti. Eenyutu oonii godha risoorsii sana? Biyya sana eenyutu poolitikaa isaa eenyutu geggeessaa jira? Ekonomii isaa eenyutu geggeessaa jira? Eenyutu itti ajaja? Har'a
isa jedhu beekuu danda'u sirra jira. Oromiyaan gaafa ofiisaatii biyya isaa ijjeerratee jedhetu isa booddeedhatu waa'ee kushii, waa'ee maalloo, waa'ee Itoophiyaa haasa'uu danda'a. Oromiyaan ofiisaatiin miilla isaatiin ijaajjuu danda'utu irra jira. Har'a Oromiyaan ajjeefamaa jira, qalamaa jira, ari'atamaa jira, du'aa jira, hidhaatti guuramaa jira. Habashaan karaa tokko ajjeesaa jirti. Harargeedhaan miliyoonaan buqqa'aa jira. Wallagga keessa akkasitti qalamaa jira. Oromiyaan miilla isaatiin dhaabachuu hin dandeenye. Namni miilla isaatiin dhaabachuu hin dandeenye waa'ee biyya lafaa biyya kan biraa ijaaruudha. Waa'ee Gondorii haasa'a. Kuni kolfa. Dura mana kee ijaarratta. Mana kee eega ijaarrattee booddee mana namaa ijaaruu danda'a. Seenaa durii yoo barbaadde hamma hindiidhaa dhufee jedhu Itoophiyaan Oromoon hindii dhattee qabattaa hin dandeessu. Hin danda'amu. Har'a objective reality saba keenyaa achitti objectively isa achirra jiru isa xiinxaltee ilaalteetu road mappii kee qopheeffatta. Kamirran deemaa kamtu na baasaa jettee. Sii galeera almaku? Naa galaa jira wanta ati jettu garuu gaaffii tokko siin qaba. Okay. Har'a isa guyyaa har'aa kanaatti Oromoon buqqa'aa jira, Oromoon du'aa jira, wantoota hedduu ta'aa jira. Wanti duratti ta'aa turan sun ittuma fufaniiru. Garuu aangoon Oromoo harka jira. Kuni maaliif ta'e? Dadhabbina hoggantoota keenyaati moo? Dadhabbina hawaasa keenyaati moo? Cimina diinaati. Isti kana qofa addaan naa baase. Amma koo rakkoo probleemii keenya baraan jirru. Yeroo baay'ee rakkoon soorsii keenya maddisaa eessa akka ta'e baraan jirru. Rakkinni anaan kan natti fakkaatu. Siin egaa an bira ibsuu dandeessaa. Kan natti fakkaatu dadhabbina gaggeessitoota keenyaati. Gaggeessaa hin qabnu. Durattis kan ture ko Oromoon hoggansarra hin turre. Bu'aa tokko Oromoo buuseera. Mee isa har'aa fudhume boordii EBC irra Dookter Mararaa umurii isaanii guutuu siyaasa Oromoo irratti, siyaasa Itoophiyaa irratti kan fixatan achirra godhaniiru amma boordiidha. Erga isaan boordii ta'anii miti EBC'n kan gadi ba'ee kunnoo eengadda burraayyuu irratti Oromoon nama nyaatee, Oromoon nama qalee jedhee duula jenosaayidii kan nurratti banaa jiru. Nama tokko achirraa kaasaniiru, tarkaanfii tokko fudhataniiru. Namni keenya ko peeroolii farramee nyaachuu malee gaafa aangoottis fidde, gaafa maalittis fidde bu'aa buusuu hin danda'u. Dhaggeeffadhu ilma koo, dhaggeeffadhu. Deebii kana hunduma isaa deebistee tammati. Deebii kana hin gaafattee ofuma keetiif deebifte. Ankee yaadni. Dhaggeeffadhu uummanni Oromooyi. Jabana minilikii kaasee hamma wayyaanee hamma dheengaddaatti hamma har'aa kanaatti akka mi'aatti dhimma itti ba'an. Namaaf hojjete, namaaf fayyade, namaaf ergame, ofii isaatii fi biyya oonii godhee, risoorsii oonii godhee, ofii isaatiin hiree isaa murteeffatee hin beeku takka. Dadhabinni jira? Yes, dadhabinni isaa dhuguma akkati jettee dadhabinni isaa dadhabina hoogganaati, dadhabina organizeeshiniiti, jaarmaati, dadhabina baay'ee multi-faceted kan ta'e dadhabina hammana hin jedhamnetu jira. Gaaffiidhuma hin qabu. Garuu dadhabina qabna jennee harka laachuu qabna? Harka laachuu hin qabnu. Sii galeera? Kanaafitu amma atumtuu jette Mararaan dheengadda EBC irratti shuumamee waa tokko gochuu hin danda'u. Yaa waa tokko gochuu hin danda'u. Yeroo dhattee nama tokko iddoo tokko keessu amma fakkeenyaaf yeroo kubbaaniyaa tokko irratti nama tokko dhattee muuddu risoorsii isaaf barbaachisu faayirii gochuu taa'ee humna sana kennuufi maallaqa inni barbaadu kennuufi Proogiraamii inni barbaadu kennuufi nama inni barbaadu iddoo sanatti akka inni filatee geggeessummaa isaa irree isaa akka inni agarsiisu gochuu danda'u kan hundumaa badhaasuuf sirra jira. Nama tokko achi Tigree nama meeqa shuumti? Ministeera baluu jedhee achi ta'a. Mikittiliin isaa Tigreedha. Kan hojii hojjetu Tigreedha. Inni maqaadhaaf Oromoo gowwomsuudhaaf achi ta'a. Nama meeqatu shuumamaa bahe bar rakkinni hin turre. Garuu humna ofii keetii asartii gootee ani kun kubbaaniyaa kooti. Anatu oonii godha. Anas si ajaja. Anas damooza si kaffalaa gadi hin baatu. Yookaan gadi faayiriin si godha. Siniisisa jechuudhaaf mirga kan argatee hin beeku Oromoon. Kanaafitu Oromoon darajaa sadarkaa sana ga'uudhaaf
hiree isaa murteeffachuu danda'utu irra jira. Ela obbo Dhamsa Ammallee hin danda'amu takka murteeffachuu hin danda'u Oromoon takka siif dammansi agalu. qabe Okay. takka dammansi qabe. Amma fakkeenyaaf nama ministeera tokko poozishinii tokko irratti appointed ta'eeraa Yaa. gaafa job description sana laatanii fi ela ani isaan wanta barbaadanaa jedhani seexanan jirre isaa sodaatanii hafuuran taane ittaa amanani garuu ati ga'een kee kana kanadha jedhamee job description waraqaa irratti barreeffamee laatamuuf hin jiru. Interview Barakat Simoon yeroo darbe waa'ee HD Hayilemaariyaam Dassaalany yeroo inni aangoo irra turetti kan inni ibse yoo dhageessite taate dubbiin haqummaa of keessaa qabdi. Ela ati muudamte taanaan har'a ministeera tokko taate muudamte taanaan paaworiin kees aangoon kees maaliin kees wanti ministeerri sun hojjetu hundumaa faanadha malee haafiidha jedhamtee wanti asaayindii taatu hin jiru. Kun dadhabbii ilaalcha namoota dhuunfaa sanaadha malee godhee maaf hin ilaalle maaf hin yaalle isaa ajjeesanii maaf nan sirreessa jedhe aangoo qaba. Dhaggeeffadhu ilaamee waan tokkoon sitti ilmaku achirratti sin qaba dhaga'i. Tokkoffaa namni shuumamu durumayyuu nama ispaayinii hin qabne nama baakboonii hin qabne barbaadanii achirra kaa'u. Nama isaanii yes man isa jedhan nama isaanii ajajamuu danda'u nama akka barbaadan ergachuu danda'anii nama akkasii filanii achi kaa'atu. Siluma isaayyuu namni saba isaatiin dhaabatu sabboonaa kan ta'e achitti iyyuu dhiyaatu. Yoo dhaqe iyyuu immoo guyyaa lama bulu. Maaliifi isati jette jedha. Kun raayitii kooti abaluun shuummadha iddoo kanatti. Iddoo kana abaluun hin kaadhoo jedhe noo jedhuun. Osoommaa akkas ta'e immoo rakkina maaliitti ture reelma ko? Rakkinni iyyuu hin turreen. Garuu warri poolitikaa kontiroolii godhan sun warri paaworii qaban suni akkati hajajamtuuf godhaniitu lafa si kaa'u. Hin ajajamu jechuu hin dandeessu. Si galeera? Kana beekuus irra jira. Kanaafi ilaa dubbii kana keessa deebii ilaali ilma ko. Keessa deebiitii ilaali. Miiraadhaan haasa'uu kootii fi I'm sorry jarana baay'een gaddaa dhuguma gaafii nan sigigaadha. Dhiifama akkasiin daagootan immoo nama addanarraa saanduwichii kee nyaadhuu naan jedha tokko garuu waan an hojjedhee dhufe hin beeku abbaansaa. Eenyummaa koos waan hin beekneef haasa'a utuu hammoo koo immoo kontribuutii godhee gaarii ture. Warri kan biraanii warri haasa'uu barbaadanii I'm sorry. Yeroon baay'een ture lafa hojiin qabaan nan deema. Jabaadha. Fayyaa ta'e ilma koo kana dhiyeessuu keetiif yaada gaariidha. Garuu har'a jalqabne kana diskaashinii kana itti fufa. Maaliifi irratti dubbifachuun nurra jira. Muuxannoo biyya garaagaraa ilaaluun nurra jira. Biyya federaalizimiin itti hojjete hin hojjete moo hin hojjenne achitti rakkina kamiitu mudate maaltu ta'ame akkamittiin hojjetama. Isa jedhu kana suuta jennee seecca'uun nurra jira. Ilaa Oromoon rakkinni isaa muuxannoo isa kan biraan barbaadu. Miiraadhumaan haasa'uu barbaada lafaa ka'e. Hin danda'amu. Muuxannoo baay'ee jira biyya lafaa kanarra. Biyyi lafaa kuni nu dura deemaa jiru. Amma Neepaaliin dhaqiitii ilaala akkamittiin hojjetan. Hindiin akkamittiin hojjetan. Paakistaaniin akkamittiin hojjetan. Amma Confederation jedhee yaadin dhiyeesse kun for the first time dhiyeesse waggaa dheeraadha mataa koo keessa jira. Confederation nu baasa kan hin jedhee yaade. Mee Daani'eel Confederation inni jedhu kun what is Confederation jedhaa dhaqa ilaalaa. Just for the sake of curiosity. Curiosity uumame dhaqaatii mee ilaalaa. Confederation biyya Confederationiidhaan jiraatan mee dhaqaatii Kanadaa ilaalaa. Biyya garaagaraa ilaalaa Confederacyidhaan warra jiraatan. Biyyi kun attamitti nagaadhaan jiraachuu danda'e. Risoorsii isaanii amma dhaqee deeme waa'ee risoorsiiti dubbii. Eenyutu risoorsii kontiroolii godhaadha. Ishuu inni guddaan risoorsii sana eenyutu godhe? Warqee, buna, gogaa, caatii, elektrik paaworii achi keessaa yaa'u. 99% Oromiyaa keessaa dhufu. Eenyutu kontiroolii godha? Amma dhuguma Oromoon kontiroolii nan godha itti dhiisu. Gaaffii kanaan isin dhiisaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yoon aaree darbaa isinitti dubbadheera ta'e dhiifama naa godhaa jirana. Baay'een gaddaa isa tokko afaan waa milixxee na baatee ittiin aaree
Fayyataa waaqayyo isin haa eebbisu. Jabaadhaa ijoollee Oromoodha. Ani immoo opiniionii koo dhiyeessuudhaa fi mirgas qaba. Mirga koos naa eegaa. Inni akkaminaa yeroo hin jedhu dhugaan baay'ee nama miidha. Dhugaanii nama cinqisiisa, nama miidhaa, dhugaa haasa'uun dhuguma ulfaataadha. Ani amantaa kootti akkan amanutti independensii hinuma dhufa. Ani jiraadhee jireenya kootiin arge dhiise maateriin godhu. Maaliifi enemiitu akka nuyi independensiidhaaf optii goonu nu godha. Enemiin nu yaabbatanii nurra ta'an malee there is no way nu wajjin hin jiraatan. Kanammoo take my word. Disprove na godha. Mee hiciqii qabadhaati booree booranaati jedhaati dhaqaa dubbisaati na salphisaa kottaati. Ilaa hin sobdee yaadaanee laan jedha. Please challenge isin godhaati. Kanaafi kanatti jabaadhaa yaalma ko fayyaa ta'ee dhufuu keetiif waaqayyo si haa eebbisu. Ani kanarratti dhaaba hojiin dhaqaa borii iftaan akkasitti walitti adeemnu shi. Hayyee galatooma bodaa. Walii galleemni? Hayyee. Tole elma ko nagaatti. Galatooma.